Dassitaa inni jedhanii lafa dhiitaa turanii maqaan isaa Baqqalaadha. Konkolaataas hin qabu. Taaskiidhaan adeemaa. Awurooppaarraa miti kan dhufee mucaa hollaatii jedhan dubbataniitu jiru. Anis isa simbiraan ga'uu dhufeetu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha egaa Abeelii fi Faranjuun wal arganiitu jiru jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee maalidha inni sin taasisaa jirtanii mana Abiraam keessa dhaabbattee aysoo galatee innati jettuuni maalidha misaamoo qursiisi dhoowwatte jettee akka barbaadetti kan itti haasoftu jennaanii ani waan hin godhe hin qabu ani Abiraamidhaanii gorseeraa kallattilee garaa garaatidhaanii isa kanaafiyyuu immoo inni deebi'uu didee yeroo Abiraam akka barbaade ta'ee bushooftuu deemee kuruuftuu sadhan sana jechuudha. Innaa maal jechuudha? Harraf akkasini wayya. Roobeeltu maqaa namichaa dhossee geeddaree fidee dhufe ka dassuu jedhee dassi taa'ee jette qoruutaanis. Ayi lubbuu keessan amaaru siniin jechuudha kan jaalannu fayyaa. Yoo fayyitan malee gaa'elli keessan deebi'een dhaabbatu waan ta'eef jechuudha. Egaa Abeel akka jedhutti sintu fidee dassitaa nama jedhamu kana jaalallee ruuttaa sintu fidee akka fiddanitti jireenya ishii keessaa baasaa boruudhaan hin kuffisaa iddoo hin taanetti gataa jennaani nama akkamii akka ta'e sitti agarsiisaa turiitoo ilaalii inni eenyu akka ta'e jennaan beekna anis Abiraamis eenyu akka inni ta'e bira geenyerra qorannee mucaa naannoo yookiin immoo mucaa safaraatidha jedhanii jechuudha. Kanaafiyyuu Faranjiin immoo balleessaa koo har'aa maasitti dhagahame sinii ennaa wanta amma sana muluu gootanii eessa turtanii maal jechuudha yeroo ishiin hartee yeroo ishiin boochuu atis immoo kanii bu'aa deebita jettuuni maalidha hin akkanaa waliin jedhanka walitti bu'anka isaanii wal jeeqanka ammaati qoyii Abeel akkamittidhaanii wadaja taate akkamittidhaan yaadaa ruuttaa taate moo akka isheen miidhamtuun barbaadu kanati jechaatu jirtu garuu immoo akkamittiin kan jedhu ana gaaffii guddaanatti ta'e jechuudha. Kaleessadhaanii lafa siif hin taane dhaabbatiin lafa hin jaalatamne dhaabbatiin jechaanidha kanatti turte isayyuu immoo ati akka jettutti yeroo baay'ee Abiraamii kallattiilee garaa garaadhaanii ishii gammachiisuudhaaf ermeellarraas gargar bahee akkasumas illee manallee deemeellee bishaanillee itti naqaa turte ofirraa dhiibaa turte kan inni jechaatu jiru jechuudha. Isa kana miti waan baay'ee balleessedha. Amma kan hin jedhu ani Faranjiin jechuudha maalis haa ta'u maali suuta jedhi an akka inni asoo galatee jedhee hin dhageenye sababni isaayyuu beektu miti mana nani keessa jiru keessaa waayifiin hin jiru fagoorraa waan fayyadamuu fi irfooniin yeroo tokko yeroo nani asiifachii deemu qaxxee waan dhaabbatuu fi hin dhageenyan akkan akkas jedhe jechuudha. An akkoo nan bana garuu viidiyoo yeroo irraa deddeemu neetworkiin hin qaba jechuudha. Isinii galte innaa harkisee waan hin fayyadamuuf jechuudha. Har'a mura deddeebi'aa Abeelis haasawaa ture dubbiillee irra deddeebi'in jechaanii ture jechuudha Faranjiin. Innaa ta'uyyuu malee egaa ruuttaan hin miidhamti. Biyya alaanni fudhatee deemus hin jiru. Biyya keessadha. Hiriyaa keessanidha. Jedheeni jechuudha waan baay'ee taasisee egaa yeroo kana keessatti ati akkamitti har'a yaaduu fi dandeesse ruuttaadhaaf eenyutu yaadaa si godhe kaleessa arrabsaa turte kaleessa waan baay'ee jechaa turte Abiraamis yoo ta'e immoo kana booda hin fayyadu hin miidha malee wanti inni godhuuf hin jiru jennaani bakkee biraatti akka barbaadan ta'uu dandeessu mana isaa keessattidha baasi mana sana keessaa kanii egaa
jechaanitoo ture ani baasu akkamitti nan baasaa kan ol seensisuu danda'u ishiidha kan baasuu danda'u ishiidha ani dhimma hin qabu ishiin jaalatteetti taanaanii ishiin feeteetti taanaanii edhaa kanii inni jedheeni inaafadhaaf akkas guutu kaasin malee barbaaddaniitoo miti kanama kanallee kan inni jechaa ta'u ture jechuudha raf akkasini wayyammaa akkam sayyuu qatte waliin jedhu sayyuu waan gaarii silan hojjannee fidhaa waliin jedhu ati amma fufurdachuu jalqabde reefu diddiitachuu jalqabde TM itti kenna jechuudha waanuma kan hin jedhu akkasa ijoollee ittiin taphattu sana natti fakkaate kaardii isatti ijoolleen taphattu jira miti enna birriin keessaa dhume homaa tokkoyyuu hin fayyadu isa akka dargataa boolee dhaqee taphateetu faranjuun kiisi keessatti hafteetu isa fuudhee itti kenni natti fakkaata ittiin fataa jedhee koodii isaa immoo karaa telegiraamii ergeeradhaan jechuudha ayanda'u ayi gaa'ela ruuttaa fi abiraam ayi lafa goojee fardaa ta'eme goojeen fardaa illee jechuudha beektu yeroo xinqataate yeroo kanadha jechuudha midhaan haamamee midhaan jalaa galeetudha dirree sanatti kan goojeen taphatamu lafa goojeedhama keessan himee gannaa bona birra arfaasaa lafa goojee ta'e gaalli keessan ruuttaan hin dhiistu abiraam hin dhiisu heetoo balballi heetoo banaa bulanni jedhan mana warra ruuttaa jira gaa'ela ruuttaaf abiraam keessa jira namaa oolchuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha galgala kana maal fiddanii dhufte ishii maal jette ishii abeel immoo jechuudha keekuun gaaffii guddaa natti ta'e amma innis xiqqii qabate beektu yaadda isaas ni galeera inaaffaa akka irratti kaatee isaan hin miinee fi abeel deddeebi'ee ruuttaa harkaa yaada ishii sana atuu yookiin immoo dha'uu barbaade jechuudha irratti akkan hojjanneef jechuudha irratti maalsi akkan deddeebifneef malee ruuttaadhaaf yaade miti ati ruuttaadhaaf yaaddu miti ruuttaadhaaf akkamitti yaaddallee jedhanii ture jechuudha ani ruuttaadhaanii mana ishii dhaqee waan tokko illee hin jenneeni alattidha malee jechuudha alatti yoo ta'e waan argite jechuun ni qabda dubartii namaatidhaan qo'ame dhimma gaa'ela kanaa yoo dhiistanoo yaaduma gaa'ela kanaa hojiidhuma gaa'ela kanaa maal masin galche yoo dhiiftanoo bakka calleedhame ho singanaa wal boboccooxxanii jechoota wal daddarbattanii abeelii ani ofirraa faadhaan gafanni kaarditti kennu ofirraa faadhaan ofirra darbeeyyuu hani maatii kiyya gargaaraan jirannaan isaa hin beennaa garummoo jireenya namaa diigaa jirtadheen faranjiin immoo jechuudha kan dhufeedheen makiinaan ittiin dhufe argite attamitti jedheen faranjiin makiinaan ittiin dhufe inkireessitaniif moo maalidha makiinaan inkireessitaniif moo hennaanii in bitaa abshir rakkoon hin jiru jedhaniin jechuudha ani otoo inni taaskii eeggatu argeera taaskii eegaa ture inni siwwa qabdanii abbaa qabeenyaatti jettanii ala deemuudhaaf jira jettanii oduudha haasawaadha malee wanta akkasii hin jiru jedheka wakkas akkas taatu kana min abbaatu min abbaatu ati gaarii turte ati nama qajeelaa turte haala kanaan sin beennu turre roobeel immoo nama gaarii miti nama hamaadha si bukeesse akka keessatti sin dhiisne isatu si balleessaa jira isatu karaarra si jallisaa jira deebi'ii abiraam baay'ee sitti qabameetoo jira baay'ee tokko sitti dallaneetoo jira borummoo ruuttan akkasitti hin dallanne kan inni echaan ture jechuudha gooftaan kosanitti araaramu yamanna nyaame qophaa jedheen yoo amala tolte qophaa'ii si waamna jedha suufii uffattee dhuftaa fataa jettee dhuftaa isa kanaafiyyuu inaareenis baay'eessi mataan keessa akkas hin dhukkubne waliin jedhan seetanii inaarii waliin jedhuma wal jajjabeessu jechuudha gallitti dha'uutu jireenyuma namaa gidduutti namni gubata basawwee gaarii gootan maaliif jennaan yeroo tokko tokko bagayyuu baga hojjetan nama nyaatu baga gootan maaliif jennaani isaantu karaa baasee isaantu gaa'ela isaaniitti yookiin isa dhiiraaf beekaa yookiin ishii dubartiif beekaa lachuuyyuu jurjur godhaniiru jireenya isaanii gaa'ela isaanii jechuudha seemmoo jechuudha
Viidiyoo keessan akkana baatee jechuudha irraa qaxaqqaxaati hojjedhaati nama ta'aati maatii keessan jijjiiraa hin da'umiyyuu jechuudha. Hundumti keessan iyyuu rukutaati irraa bakka astaayititti kennaati akka barbaadanitti jechuudha. Asawa Abeel yoo ta'es jechuudha jireenya Ruutaa deebisuuf yookiin immoo Abiraam gaddisiisee miti. Abiraam otoo gaddisiiseera ta'ee gaafa jireenyi haala sanaadhaan gaafa akkas ta'udha jechuudha. Har'aa Luuliyyeen akka miidhamuun barbaadu Ruutaan miidhamte jechuun immoo mucaan Abiraam miidhame jechuudha. Abiraam mucaa isaatiidhaan immoo inkooraa eenyuuf bakka laatu hin dhaga'u namas jedhee jechuudha. Kanaafiyyuu homaa gochuun hin danda'amu. Siniin jechuuf barbaadeenani. Kanaafiyyuu qaxxeedhaati qallansa gahaa ta'e qallansa bareedaa ta'e jechuudha. Bubbifachaa hafuura baafachaa jechuudha. Qaxaatirraa hojjedha. Dhugaan siniin jedhe dhimma mataa isaaniiti jechuudha. Garuu booda jechuudha simmeetiidhaan naddahamee yookiin immoo oofamanii gaafa jedhanii tokkoon isaanii keessa saamuun akka hin darbine. Ruutaanis hin jaalatti, Abiraamis hin jaalataa, xiiqita akkana isaan godhaa, inni maaliif gadi naan jedhu, ishiin maaliif gadi naan jettu, akkana ni jedhetti maaliif hin bultu, akkana ni jedhetti maaliif hin bulu kan jedhudha jechuudha. Ani garuu mucaa sana baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Guyyaa tokkotti nagaa osoo hin dhagahin waca lola. Ruutaan immoo fataadha garuu otoo dhistee ana akka hiyyattan malee irra deebi'uudhaan siin jechuun jaaladha. I miss you.